Garuu miira keessa galchan akkuma ati amma argitu kan. Yaa namni waa siin jee miira keessa si galcheeti deebii gaarii sirraa eega. Sun sirrii miti ani amma san keessatti illee gandaan addatti meeshaan godhee maqaa hin qabu. Yookaan immoo kutaan addatti meeshaan godhee maqaa hin qabu namni isinis ni beektanii. Waa'ee harargee dubbachuu yoo badite ammallee ni dubbadha borullee iftaan illee ni dubbadha. Duris dubbachaa ture meebii isaantu akka haaraatti amma na argeef yoo ta'e malee. Duris dubbachaa tumaan ture takkaan dhiisnee jechuu kiyya. Deebisaa madaalti laal. Deebisa madaalti. Karaan durallee gaafa qubeen kulleedha. Angaafa sayin Oromoo raakee. Gaafa qubee hullee maas san Abduqaadir qubee san hojjete. Oromoon guutuun akka waan gartee harargeen amantii haarii fiddee takka masqala qortee Oromoo fiddeetti namni cufti quba gurra kaa'ee harargee balaadeeffachaa ture namni hundinuu. Gaafa sanis. Argaa akkasuma jechuudha. Akkamitti qubee tana harargeen tolchitee nutti ol fiddii namni cufti iyyee moo galatanii Oromoon guutuun. Kan sadarkaa sanitti yoo kan harargeen jibbamtu taate humaa gaa nuti yoo Fifillee dubbachuu dadhabne tokko kan deemee deebisaa namaa kan akka murtuu guutuu kan ittuma dhiisu. Maaliif gaafa sanis murtuu guutuu kophaasatti achi bahee uummata wajjin dura dhaabbatee hanqasiin ajjeesee tun takka dalii takka faan. Abarullee waan jennu. Niin ajjeesaa itti deemaa ture. Deemaati ture. Maraataa ofii fayyaa godhanii wallaalaa ofii beekaa godhanii baalagee ofii qulqulluu godhanii agarteemi darasaa ofii sheekaa godhanii nama bakka biraa qoshaashessuun garuu sirrii miti. Akkasii yoo balleessa kan isaanii as duuba kaa'an sirrii miti sun. Hayfiif duuba kaa'an osoo badii fedhe san qaba. Jaalibsa guyyaan adda waluu turte akka ati itti na gaafattu akka biraati tanumaaf bakka dalagalleen ture dalagaan jira siin jeen ture bakka nagaan dhufte. Yoo firii jiraattanii dubbatta. Jaalibsa dhagootti hin jirtu? Okay. Namoota hojii jaannee hojii dhuunii jettu. Ate akkasitti yaaddu. Ayyee bagara kan nuyi tani elektorki xiyyaatu ni dhaga'ama. Dhagoo jirra akka ajaa'iba. Akka hojaa jira diinaa walitti fufi. Jechuun ani wanti jechaa ture bari sadarkaa sanitti gartee duulli akka guutuu Oromootti gaggeeffamaa ture yeroo sanillee dura dhaabbatteetuma dubbachaa turteedha. Arra dubbachaan turreedha waa'ee hawaasa kanaa. Waanuma tiree wati saniif hin barre waan kana kaaseeni. Mataa keetti dura dhaabbattee gaafa saniis riskii hedduu fudhachaa turte. Oromoon gaafa san Oromoo guutuutu sirra walii gala gaafa san. Akka saree masgiida seentetti. Siifi qubee hullee waan jaamu dhabamsiisuudhaaf Oromoo guutuu sirra walii gala. Amma gaajibbiin sadarkaa sanitti ture. Baankii raamsiis dhufe. Abdiisaa Faanchaa Moo'eenyu jettan sun sababa qubee hullee bulchiinsa magaalaa Direedhaa arrabsaan turre ni yaadata. Hagas akka wal qabsiisu waan keenya. Hidhamuu qabanii jeeban. Yaaddee? Amma gaa hoggaawwan akkanaa dubbannu beeki namuutu laal komantii qoflaa malee alaal hattuu sanni dhiisan laa gartee gooliin seentee jirti nama hundaa. Maaliifi qoy guyyaan anima waan jechi hattuu yookaan maallaqaa suni guyyaan dhimma san dubbachuudhaaf gadi ba'ee dubbadhe maaf eegalee waan jiruudha bara magaafin. Egaa wanti dubbatte waa'ee qarshiitii miti qarshii ishee ibsaan hanne qarshii ibroo ibsaan hanne wanti hannaa wajjin walitti as fide maali? Tabiraa yaada biraa. Ati amma nama tokko hojii keessii dhuunfaadhaa yookaan waan irra wal dhabda yookaan yoo awwaalirraa qabatta yookaan awwooma fedhe haa ta'u yoo qabaatte leencaa giftidha tiktook irra nakkanne namni tokko fakkeenyaaf yoo waan akkan fakkeenyumaaf hin baane. Geemiin hojii taphate tiktook irra nakkanne eessaa dhufe yaadni akkasii sun. Tuni barba waan amma deemaa jiru wajjin walumaa hin qabatu barsan. Isaan gizee waan sinjaan dhabanii akkas jooga. Ammallee gartee adeemsee amma deemamu gartee yoo dabree gartee san birachi dabree
duula qindaa'aa geessoo qataa taate san bareedaa miti. Namoonni dhuunfaa ammoo ajandaa deemuu irratti laal ajandaa deemuu irratti ijoollee waluun tumtusa karatti wal qabdee wal tumtii bara ajandaa deemuu irratti garuu ajandaa ala bahanii gartee wantoota akka baankii dhaamsuu qabna yaadataa dhaamsuu qabna qubeen achiin ol baasan dhabamuu qabdi sansa wanti akkasii kadeemu sanii jibbinsa lafeetti garsiisaa jirti nama hunda keessatti. Garuu waan deemaa jiru irratti kaasichi darbatu kachis darbatu namuu dhagaa walitti darbuu jira waan taateef walii fudhachuu. Ziizoon akka jiraniiti iyyuu jiran ziraayi meenaqi. Ziizoo naqii isaaniitiif hin naqaa duba. Jechuun nama kana bari ilaaltaa bari iyyanii miree zira naqi. Hin beekaa waan isaan naqa jaaniif. Ziizoon yoo ol seene waan inni siin jedhu deemu anuu siif hin jaa. Hin beeka yaada isaa waan ta'eef anuu si himuu hin danda'a. Murtii guutuu fi Sheekaa Roobee akka feetan wal godha. Indan murtii guutuu hoggaa nama parsonaaliidhaan wal lolte harargee jalatti hin dhokatin. Anu si ijuutti hin jira Ziizoo. Murtii guutuu hoggaa nama dhuunfaatiin wal lolte harargee jalatti hin dhokatin. Sheekaa Roobeetiin immoo akka barbaadde firaa Roobee Sheekaa Roobeetiif namoota biraa hawaasiin jiru akka barbaadde muka itti cabsee firaa dhoorke. Kanarraa addaa waan inni jiru yoo kabiraa jiraate hanqisee baala waliin naqaan Ziizoodha. Okay, yo kas taatere baankii raamesi maal balleessite engadda eenyutu yaadataan eenyutu. Ziizoon kanaaf yaa dubbatu. Aye. Welcome Adero. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi. Kam jirtan? Nagiyaa. Fayyumaame. Galata Rabbi. Baga jiraatanii diinaa oole I think sirraa follower qabeeroo dheeraa fi TikTok kan irratti aga dhufee follow si godhe na beekuu dhabuu dandeessa. Bareecheetiin si beekaa Adero. Okay. Yaada keessanii guutumaan guututti dhagahuu baadhullee haga tokko dhagahee jira. Wanti miidiyaa kanarra deemaa jiraati. Argaa turre murtii guutuuf illee deebisaa ture. Deebisaan an deebise immoo karaa politely ta'een karaa seeraan osoo eenyummaa isaa arraba osoo hin xiqqeessinii kabajaa qabu isaaf qabu innuu hin beeka. Nama kamiifuu ilma namaa kamiyyuu bani adam kulli rabbiin kabaja qabaaf. Qabaataas ta'e dhabaataas ta'e fayyaas ta'e fayyaa qabaatus maraattus ta'e everybody ilma namaati kabajaa qaba. Takkaallee namallee arrabsee namallee xiqqeessee hin beeku. Namnillee nana biratti akka xiqqaatuu fi akka sharafi isaa bu'uun barbaadu. Walumaa galatti wannan jechuu barbaadu Oromoon kutaa 11 walqixa. Eenyu biratti walqixa. Uummanni Harargeetii fi uummanni Arsii warra walirraa hore jaalaa soddaa suni abbootii keenya dur waliin qabsaa'anirraa seenaa keessatti waan waliin beeynu. Haga addunyaa tanarra dhufne seenaa waliin dhagahaatuma guddanne waliin asirra jiraanne. Haa ta'uti garuu miidiyaan amma deemaa jiru obboleessa keenya murtii guutoo itti wal qabatee ajandaan deemaa jiru. Murtii guutoon inni dubbatee gaafa awwalaa dubbate waa'ee bittaa bakiinaatiin wal qabatee isaa armaan dura bakiinaa Ustaaz Ibsaa Yungalchinee waan jedhurra kan ka'u dubbatee sanirratti dhugaa isaati konkolaataan bitamte abbaan qabeenya tokkollee bituu hin danda'a bitee namaa kennuu danda'a gareenaalillee jaarmayaanillee ijaaramanii bituu danda'an rakkoo miti bakiinaan bitame galchuu dhabuuf hanqinna jiru arginee jirra rakkoo gara jirtu arginee jirra. Haa ulfaatan warri konkolaataa bitan. Amma wanni nuti dadhabne wanni miidiyaa kanarratti dadhabne nama gahee bakiinaa bite san keessaa hin qabne dadhabne. Agartee nama bakka waa buufate. Diinaa ol murtii guutoon achi keessatti hirmaatanii Ziizoon achi keessatti hirmaatanii namni nuti amma dadhabne nama jaleedha. Nama maqaa saniin daldaalu ammoo nu dadhabne sii galee maaliif konkolaataan Ustaaz Ibsaa wanni galuu dadhabteef ummatatti galchuu dadhabeen sirriidha. Hanqinna jiru sanillee murtii guutoon kaasee jira. Garuu ka'umsa sanirratti murtii guutoon ergaa barreesseen boodatti laayivii seene. Laayivii amma waa'ee barreesse sanirratti ijoolleen tokko itti dubbattee miira keessa isa galchite. Miira isa galchite kan keessatti deebise. Laayivii seene keessatti
Bakiinaa bituu miti isan harreeyyuu namaan bittanii akkana ilaa isan jecha jedhu agarte isan yoo jedhan jeneraalii jaarmaya tokko yookaan gamtaa deebisuuf malee ani ganda maqaa ayyaamne. Listen gamtaa sanillee maqaa dhooftee deebisuu hin dandeetta rakkoon qabu. Siigalee jaarmaya. Afita eegasi itti qaamutti kiyya. Murtii guutuu eegasi yaada kiyya geesse. Har'a kaa'u fe'ayyee. Sirriidha wal sirreessaa deemuun sirriidha garuu yaada kiyyaa fixadhuuti. Jedhee yaada sanirratti dubbataa ture yaada akkasii ta'aa ture wanni inni jedhee nuti akkana nuti konkolaataa akkana binnee akkana nuti uummata Harargee akkana waan goonu akkana jechuun nuti uummata Harargeetiif uummata Arsiitiif uummata kutaa kamiitu kabajaa qaba namni hunduu namni uummata isaa hin kabajne innu kabajaa hin qabu an akka sareetiin lakka akka ziisoo akka dhuunfaa kiyyaatitti siigalee kabaja kutaa kamiitu anni hiriyoonni kiyya irra guddaan murtii mataan isaatu hiriyaa kiyya saahiba kiyya waliin nyaadhe guyyaa tokkollee taatu waliin nyaadhe waliin dhugee jira siigalee yeroo hedduullee hin haasofna walii barreessina waliillee bilbila naa bilbilaa anis hin bilbilaa siigaleemi garuu ani yaadaan bahee achirratti Facebook kiyya irratti yaadi an kenne murtii jedheen namni waasiin jedhe yoo jiraate Sheekaa Roobeeti direct namni waraqata baasee akkan siin jedheeti deebisiif malee waa'ee uummata Harargee nutuu hin beeynaati uummata san hin beeyna arja akka ta'an akka kennan akka isaan konkolaataa ibsaa bitan hin beeynaati atin if dandahii if dhaabbadhuuti kophaa kan kee mataa keetitti socho'iiti deebisaa kan kee Sheekaa Roobeeti dhaabbadhuuti kophaa kan kee mataa keetitti. Multi godhi jaalibsa. Dandahii dhaabbata sanii mataa kan kee if dandahiitii ummata jalatti hin dhokatin ummatatti hin hirkatini waan sirraa eegamu isin waan jedhu dhiisuu qaba. Sheekaa Roobeetimi ziizoomi namni tuqee diinaa ol ana tuqeemi diinaa ol bar asirratti miidiyaa kanarratti bar Harargeen bakka hin buufanne ana ziizoo bar ummati Baalee bakka nan buufanne murtii guutuu ummanni Harargee bakka hin buufanne miidiyaa kanarratti namni bakka nu buufate hin jiru namu dantaa fi haasaa haa ta'uuti garuu ummata jeneraalii walumaa galatti isan harree bituu hin dandeettan at least wanni ani jecha murtii guuturraa hin eegne bara Sheeka harree akkana godhee jira viidiyoon sun yoo ka'uu baate hin jira. Sheeroobi maree eenyu qabda? Sheekaa Roobeeti. Maqaa maa yaamtee hin jedhiniin Sheekuma Roobee sanii. Sheekni biraa qaallii hojii qabu eenyu jira duuba? Atire tootaalii hawaasa walitti qabde an deebisaa kiyya si galee. Akkaatii battee akkas ta'uu danda'a malee an hawaasa wajjin dhimma tokko kan hin qabu. Haasirraa walitti qabamee gamtaadhaan jaaramee guruppiidhaan qindaa'ee namarra duulu ganda hin qabu yookaan immoo garee miti isaan namuu bakka hin bu'anii sababa eenyuti kan isaan eenyu nurraa tuuteef sheellambaa nurraa tuuteef meeqa isaan akkas godhataa turan. Eenyuun? Hundi isaanii kan jalarraa kee gubbatti akkanatti hudduun isaa nyaattu wacan sun hundi isaanii eenyu tuuteef ma eenyuun tuqean. Ganda kamiin meeshiin godhee tuqe. No ganda maqaa yaamuu baatu ummata jettee barateen. Ummata kam? Har'aa isin akkana jettuun war jeneraalii walii magaalatti walii qabu jirta bar murtii. Isin akkana warruma TikTok kanarratti bee abaluuf maarree akkas goona jedheetuma gisee hunda maallaqa nyaatee jechuun deemu kanan beektu. Okay murtii yoo akkas taate amma namnummaa Sheekaa Roobeetiif jedhee si dubbatee hin jira. Nama kuma si lakkaa'uun danda'a deero. Namni Sheekaa Roobee difeensi. Ni jiraati. Okay jaalibsatti. Ni jiraati ni dubbannamee takka. Ayyee jaalibsatti fuudhu. Reefuu litorki naga qabe. Amma si dhagaa jira. Okay. Murtii dhiifama reefuu naga qabe. Laali namni murtiirra duulaa jiru hedduudha lakkoofsan qabu yoo laalaa turte har'a qaalli ittiin teessan xiqqoon jaraman jirtu sanuu duulaa turte yoo laalaa turtan nama keessanii namni keessanii tokko lamaa miti amma ziizoon duule jechuu hin dandeenyu.
keessa keettinatis duulaatuma jirta ammaa maqaa duulaatiin gaafataa jirta malee maqaa isaa maaltu ta'e wanni san dhugaa haggamta karagaa qabatamaa qabattee hin gaafanne ammoo wanni kun hatee hattuu baatee fuudhuu baatee awwalaa hin dhufne awwala gadi hin baane wanni kun maqaa amma immoo muuziqaa kanarratti makiinaan haa bitamtu jedhamee gabbaa himeen ajandaan kun dhufee gad darbame. Ajandaan kun dhibbatti hundinuu soba maqaa makiinaa binne jechuudhaan dadhabnaan ajandaan kun haa dhufu. Ajandaa kanarra dhoofnee ajandaa kanaan uummanni haa burjaajahu maallaqa gartee silaamileena takka guyyaa sadii guurame san dhabamsiifnaadha. Makiinaan bitamuu hin dandeenye shaluudha. Dhibbatti maqaballeessii kanaan dhufan. Seegalee ammaas wanni kana godhamee wajjin dhaabbattu waan qabaniif seegalee eenyu maqaadhaa. Wanni kun tosoo hin dubbanne sheerroobee bira dhaqaa moosoba fidi ragaa maaliif amma dubbatame maa duraan hin dubbatame maa amma kaafame jedha gaafadhaa isinummaanuu irraa baraa san boodaan murtiitti illee dubbachuu dandeessan. Kanaaf Ya galatoomii. Okay, networking keelleen ciccitaa. Okay, galatoomii. Ila. Deemee xiqqoo gaafii takka namaan qaba ture Ziizoodhaa fi Ziizoo Baalee. Salaamu alaikum. Alaikum salaam warahmatullah. Ati fufi Miidiyaa kana biratti wantuma murtii guutoo dubbatu qofaas hin mul'ate malee wanti gartee akka uummata keessanitti dalagamu viidiyoon namni keessamee namni miidiyaarraa uummanni baalisis ta'e artiisis ta'e qabdan kan hin dalagin murtii guutoo hattuudhaa maarreedhaa jinniidhaa jettan kana akkamitti mul'atu oolee wanni murtii guutoon dubbate sun gaafiin sun akkamitti mul'atte tokkoffaadha deebiin barbaada. Lammaffaa immoo biyyi teenyatuun biyya seeraan bultu murtiitu biyya keessa hin jirre moo biyya teenya tanaatu seera hin qabne moo ammoo sheekaan keessan karoobee jettaniif yookaan warreen miidiyaa keessanii kuni bakka bu'aa uummata Arsii yookaan ifuu bakka bu'aa uummata Baalee yookaan immoo maali hojiin poolisiidhaa hoo maali biyyi keenya poolisiis hin qabdu seeras hin qabdu gandummaatu nama bulchaa yoo gandummaa ta'es nuti dur gaafa wanni hin jirrele yookaan Oromoon heera qabdi yookaan seera qabdi yookaan diin itti bulchu san qabdi namni miidiyaa irratti gaafatu osoo hin taane namatti ergameetuma gartee wanni kun akkana ta'ee ilmi keessa waan akkanaa balleessee jedhaniiti waa gaafatanii deebisaa oguudhaan tarkaanfii fudhatan kan dhageenye. Murtiin kun nama miidiyaa irrattis beekamaa xiqqaa guddaan inni nama hin beekne malee namni isa hin beekne hin jiru. Sigalee nama daqiiqaa takkatti bikkuma jiru fuudhamu osoo waa irra jiraate tokko. Lammata immoo isin jetteetti. Keessan kana waan jiru ilaale dura namni beetee dhalla jaldeessi dhallaa ofiin arku jaan. Sigalee wanni miira keessa nama naqee harargee jalatti dhukatti jaan. Isin hoo nam tokko kan inni dubbatanii namni tokkichi sun osoo dubbatee namu tokko isan irratti namni dubbata ture malee ummata hedduu innis yoo nama miidiyaa fayyadamu ol oofu viidiyoo ablus dalage viidiyoo marka sigalee keenyas keessaa miishuu numuudhaaf kanaani warra kana nam tokkoon barsiinaan inni dubbataan nama 100 gutee isin ni jaama. Kanaaf yoo jaame malee nuti akka harargettis ta'e akka baalettis ta'e akka walla arsittis ta'e wanni irraa dhuunfaa qabu hin jiru namni tokko hangan Ziizoo hin je'initti uummataa miti waan fedhe waan jeellee wanni nama gaafachiisu hin jiru. Maal jennaani uummanni heddummaati. Warri masri jiru kan inni keessaan himatu kan inni gartee waan isarraa haasu kan inni waa'ee isaaniitti kakuu hin qabne kan inni arguuttu inni agarree ture hedduu argurra sigalee heddummina namarraa kan ka'e jechuudha. Kanaafuu isin yookaan uummata jedhamu wanni namni lama ol kunnaan ummata yookaan ifuu isin jaamuun dirqama. Namni viidiyoo isarratti hojjetuu fi warri amma atummaan hangas keessa jirtu kana ijaan gallaalii as gubbaratti waan gartee barreeffamaa jiru komentii sana qofoo dubbistee ilma namaatiif kun deebisaa kan keeti jeetiin nan yaada yoo gartee akka nama dhugumaan saba Oromoo yookaan ifuu nama gartee diin rabbi qabu yookaan nama gartee dhugaa adda baafatu deemu tokko taate komentummaan tuni
yoo dubbiste qofni sii gahaadha. Si galee gahaadha kun deebisaa kiyyettee ni yaadda hanguma gartee as teessa kanatti yoo gartee laaltee komantiin tun naa gaha jettee akka uummanni kun gartee Harargee fi Arsitti qoodee waan kan oofu jiru atummaan komantuma tana qofa laaltee deebisaa biraa hin barbaaddu akka ilma namaa tokkotti yoo dhugumaan gartee yoo gartee gaa namni osoo gartee osoo dhaga'uu rafe kaasuun ni jabaatti. Yoo ta'e malee akka ilma namaa tokkotti komantuma tana qofa mana kana jala yooniin akkana laalee uummataatti irra duulu jira moo nam tokko parsoonalii waan nam tokkooti jettee hubachuus ni dandeessaa. Dhugaa jirtu immoo biyyi teenya seeras yoo ta'e seeraa olii qabdi. Itoophiyaa keessatti murtiin osoo bisilaa gartee biyya namaa jiraatee bakka inni jiru hin beekamin osoo ta'e